Sirni awwaalcha qananii adunyaa har'a Finfinneetti raawwatameera. Waa'ee ishee ilaalchisee abbaan ishee waan BBC'tti himan keessaa nama gabbootudha, nama jijjiiramaa hojjetu, nama hojii nama maatii jijjiiruuf hojjetu, barumsaan illee of dandeessee boruu yaaddu, waan maatii dhaabuu jedhu. Odeelii fi beeksisawwan adda addaa hojjechuun kan beekamtuu fi qeebxata barii lubbuun darbuun ishee kan dhaga'ame qananii adunyaa sirni awwaalcha ishee har'a bakka maatii fi hiriyoonni ishee argamanitti bataskaana kaateediraala Sillaasitti raawwatameera. Qananiin godina Harargee lixaa magaalaa Michataatti kan dhalatte yoo ta'u, Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa muummee haayidrookendaa water engineeringiin digrii jalqabaan eebbifamte. Waggoota lamaan darbaniif artiist Andu'aalam Gosaa waliin jiraataa turan. Abbaan ishee obbo Adunyaa Waaqoo waa'ee karoora isheen qabattee turtee fi akkamitti akka du'a ishee dhagaan akkas jechuun BBC'tti himan. Ani abbaa isheeti, abbaa kananii bilbilaniima mucayyoon fooqeerraa kuftee gayyoo himanii yaani gaafa mucayyoon nama gabbootudha, nama jijjiiramaa hojjettu, nama jijjiiruuf nama maatii jijjiiruuf hojjettu, nama barumsaan illee of dandeessee waan injineerii jiraan baatee hojii garaagaraa hojjettisiin waan boruu yaaddu, waan maatii dhaabuu yaaddu malee waan akkasitti tankaashaa hojjettu. Yoo kan seerri qulqulleessa kun jiru ta'e. Wanni bilbilan isinitti maal ture? Amma fooqeerraa kufteedha, fooqii shanaffaama sadaffaarraa kuftee kajoo malee amma qabatamaatti waan kana taatee kajoo nageenya ganaa kaataalaa bineensaan itti gaafadha ganaa reeffammoo waan sharraa danda'a. Dhiyoo haasoftanii turtan ishee wajjin? Michee lammaffaa kiyyaa, michee lammaffaadha, injiineraa haayidrooloojiin eebbifamtee argamu jirra. Nama of danda'ee maalii kana jiru yeroo ammaa waan nama waanii cinkii qabdullee waan dubbachuu barbaadde fuuldura dubbatti oksaan beektu, uumaan beektu karaa nagaa qofaa barbaadde hojii biraa hojjechuuf shaakalli hayyama babachuu deemtu hunda haasaa jiran. Haati ishee akkam haala akkamii keessa jiru? Goosee dadhabdeetti nama taa'u jira. Amma poolisiin dhimmicha akka qorataa jiru ibseera. Akka maatiitti amma yaadi keessan maali wanni isin barbaaddan? Akka qulqulleessuu barbaanne waan biraa waan barbaachuu hin qabnu. Haqa akka baasuu qofaa barbaanne. Haqa qofaa barbaanne. Dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanne malee waan biraa waan barbaannu tokko illee. Haqa qofaa barbaanne. Akka dhiigni ishee namni barbaanne malee waan biraa wanti barbaanne. Hariiroo akkamii qabu turan abbaa warraashee yookiin immoo artiist Andu'aalam waliin hariiroo akkamii qabu turan waan isin beektan irraa? Ani amma hariiroo gaarii akka qabanitti quba qaba malee amma maarra maata akka waan quba qabu qabu. Waa'ee karoora ishee waan isheen hojjechuu barbaaddu fa'aa isinitti dubbattee beekti? Isin maatii jaallatanii baroota isheetti fuuftee of dandeessee haga kaampaaniitti deemuu barbaadde hojjettee haga sitti deemaa ishee jenneessee san maatii hunda dhaabuutti jirti waan akkaataatti namni hojiitti galu kadhatti waan gadi nutti maa turte malee waan akkasitti namni waan hin taane kana yaadamuu nuti karaa akkasii ta'e namni yaadatu. Waa'ee bultii ijaarrachuu fa'aa isinitti haasoftee beekti? Ni beekte sanaaf amma tartiibuma irra jiranii bifindhaa kajoo kakaanii hariiroo gaariis qabanitti quba qaba ammaa kana wanti quba qabu hin qabu waan hin dhageellee. Poolisiin kallattiidhaan wanta isin biraa odeeffatee hin qabu? Waa takkayyuu hin qabu waa takkayyuu. Garuu poolisii bira dhaqxanii odeeffannoo yoo qabdu ta'e kennuuf yookiin qooduuf moo yaada qabdu isin? Isammaa dirqama poolisii gaafachuun kiyyammaa dirqama gaafa lubbuu jirutti gaafachuun kiyyan oolu haga lubbuu dhaabbadde deemtu hin gaafadha garuu wanta harkaa qabu hin jiru. Mee amala ishee isin abbaadha guddistaniittu amala akkamii qabdi? Nama amala gaarii qabdu gabaabumatti nama amala gaarii qabu nama maatii kabaju nama fira kabaju ishee. Haala du'a qananii adunyaa ilaalchisee garee dhimmicha qoratu hundeessee qorachaa akka jiru poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Poolisiin yeroo isheen kuftee mana keessa kan ture abbaa warraashee artiist Andu'aalam Gosaa to'atee qorachaa akka jiruu fi bu'aa qorannoodhuma uummataaf ifa akka godhu beeksisee ture. Weellisaa Andu'aalam sirna awwaalchaa irratti qaamota nageenyaan dabalamee erga gadda isaa ibsateen booda poolisoonni deebisanii fudhatanii akka deeman maneejarri isaa ibseera. Muddamni siyaasaa naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru garamitti deemaa jira. Waldhabdeen aangawoota TPLF gidduutti mudatee fi baatiiwwaniif deemaa ture amma yaaddoo nageenyaa cimaa uumuudhaan mootummaan federaalaa dhimmicha keessa akka seenu gaafatameera. Jiraattonni Addiigiraat, Maqalee fi Addoo Guddaam erga waraanni hamaasanii haalli yaachisaan akka isaan hin muudanne sodaa qaban BBC'tti himaniiru. Galaanaa Balaayii waan dabalataa qaba.
gareewwan adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi mootummicha jidduutti hammaataa dhufe kanatti mootummaan federaalaa gidduu akka seenu gaafatan. Mootummaan naannichaa qondaaltotni waraanaa Tigraay kanneen sadarkaa olaanaa irratti argaman naannicha diiguu garee xiqqaa keessatti deebisanii aangoo cimsachuuf fonqolcha ifa ta'e qindeessaa jiru jechuun himatan. Bogeetaachoo mootummaan federaalaa naannoo Tigraay jidduu akka seenu dabalatee deeggarsa kamuu gochuudhaaf sababa gahaa qabaa jechuun dubbatan. Mootummaan federaalaa akka gidduu galu gaaffii fi deebii TV naannichaa irratti godhan irratti dubbachuun cinaatti